السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركهون جرجرتو أمتك أشتي أمتا جاللا في أمتا قبجا أكم جرتن فيا كيسني نجني اسم بدادا الحمد لله رب العالمين. أنس نجا قوتي قالت ربي أما اللي فيديو براك أبني ولت ديبني جرا فيديو كان يرو daawwattanii like share gochuu indagatinaa isiniin jedha hordoftoota kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota koo hedduunaaf galatoomaadha. Galanni keessan guddaadha isiniin jechuun barbaada. Mallee daraan kana caalatti jajjabeessitanii akka na jajjabeessitan abdiin qaba. Viidiyoo gadhiisu kamiyyuu yeroo daawwattan like naaf gochuu indagatinaa gatii isin kaffalchiisu laayikiin keessan garuu ammoo anaaf hamilee natti hora jechuudha. Egaa ka obboleewwan kiyyaa har'allee viidiyoo kan duraan dubbachuun dhufe. Viidiyoon kun maalidha jechuun keessan hin oolu qubsaan na dhageeffatu. Viidiyoon kun maal akka ta'es keessatti qabiyyee isaa isiniif ibsaa akkasumas asirraallee waan tokko tokko hubachuu dandeessanii hamma dhumaatti yoo dhageessanii jettanii rakkoo viidiyoo kanaatii fi viidiyoo kan akka qabee viidiyoo godhe akka qabee na taasises keessatti isiniif ibsa jechuudha. Obsaan na dhageeffadhaa isiniif fayyada keessattuu shamarran mana namaa jirtanii keessatti isin fayyada jechuudha. Keessa uf ilaaltanii keessatti waa hedduu irraa argattan jechuudha. Gaafa rakkoon nama tokko irra gahu obboleettii teenya irra gahu obboleessa irra keenya irra gahu haga mataa keenya irra dhufutti eeguu osoo hin taane rakkoo obboleettii teenya irra gaheessan anallee kun naaf na hin hanqatu yaada jedhuuna dhaabbattee akka uf ilaaltu si taasisa jechuudha. Please keessattuu dhageeffadhaa gurra naaf kennaa dhageeffadhaa shamarran mana namaa jirtan mataa kiyyaarraa jalqabee jechuudha. Obboleewwan keenya obboleettiin teenya tuni sagalee isii dhumarratti hin dhageeffatta haga dhumaa yoo dhageeffattanii viidiyoo isii sagalee madaamiidhaa maaliif akka akkana goota madaamiin maal akka godhaa jirtu maal akka dubbatti barreeffama kanallee dubbistanii akkasumallee jechuudha sagalee madaamiin maal akka haasoftu maal akka gootu kan viidiyoo isiniif kaa'achuudha dhumarratti dhageeffadhaadha. Erga yaada kiyyarra kennadhee booda viidiyoo isii itti dhaantanii kan dhageeffattan ta'a jechuudha afaan madaamii irraa maal akka jedhaa jirtu mucayyoo tanarratti. Egaa yeroo baay'ee badii ormarra kaa'u osoo hin taane nuti hoo badii maal qabna jennee keessatti uf ilaaluu qabna jechuudha. Obboleewwan kiyyaa bii mana namaa kana nuti itti dhufe malee isaan nutti dhufne egaa itti dhufne waan dhufneef beekuu qabna jechuudha. Maaliif dhufne maaltu mana namaa nu fidee kana beekuu qabna jechuudha. Erga mana namaa dhufee hoo maal hojjechuu qabaa maal hojjechuu hin qabne maaltu gahee kiyyaa maaltu gahee kiyyaa miti kan jennullee tolchinee adda baafachuu qabna jechuudha. Gaafa kana adda baafannee hin beekne rakkoo osoo hissee hin mataa keenya irratti hamma nafsee keenya dabarsuu gahaa jira jechuudha. Wanti kuni yeroo baay'ee badii madaamii qofarra gochuu hin qabnu nutis mataan keenya badii qabna jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana keessatti yoo tolchitanii ilaaltan dhageeffattan warroonni fakkeenya waan akkanaa keessa jirtan akka irraa of qusattaniif isin qarqara. Viidiyoon kun ergaa shamarran mana namaa jirtu hunda mataa kiyyaarraa jalqabee isin fayyada fide. Egaa gara yaada kiyyaatiitiin tara viidiyoo kana obboleettiin teenya tuni madaamiin akka isiin dubbatte sagalee isiillee hin dhageessa afaan madaamii irraa jechuu viidiyoo taansee kaaya. Obboleettiin teenya tuni akka madaamiin jetteetti jechuudha. Mana keessa hin beektanii mana namaa keessa kaameeratu jira. Nuti mana madaamii kana keessa yeroo qulqulleessinu tokko tokko laayivii seenuudhaanii gara galu hundumarraa ofirratti garagalchaa deemne jechuudha. Akkuma ati viidiyoo ofirraa abduu kaameraaniin isiin kaattelee viidiyoo kee waa ati gootu akka ati taatu maal akka ati ilaaltu maal akka ati gootu hunda waraabee qacci godhee bilbila isiirra galcha jechuudha. Obboleewwan kiyya obboleettee teenya tuni rakkoo isii mudate madaamiidha. Mana madaamii keessa kilaasii kiyya keessa maal gootaa seentee kaameraa bantee mucaa kiyyaa cadhi hin himit maamatti jetteeni maal akka ta'uu fi dhiira wajjiin haasa'aa viidiyoo kaameraadhaan mana kiyya agarsiiftaa jetteen. Mucaa isii kan mana keessa jiru na himin jetteen jechuudha. Ilaalaami dogongora nuti qabnu dogongora nuti uumnu karaa hin seeneen akka salphatti yeroo saniif salphaa nu fakkaatee nafsee teenya irratti murtii ga'u nurra taree viidiyoon kun jechuudha sababa mucayyoo tanaatiin namoota hedduu aggadamuu danda'a jechuudha. Obboleewwan kiyya mana arabaa kana keessatti waa hedduu jira. Mana arabaa kana keessatti piliis warroonni akka argita akka mana keessanii keessa utaaltanii mana keessa isinitti fakkaatiin obboleewwan kiyya gaafa wanti hundumtuu akka barbaadde deemu akka barbaadde deemuu fi akka barbaadde tarkaanfachuu gaafa mana keetti galte siif haa ta'u. Obboleewwan kiyya please
nafsee teessan waan hin taaneef jettanii waan isi fayyadu waan bu'aa hin qabne jettanii aarsaa hin godhina. Rakkoo hamaadha ufis saaxilina. Madaamiin tuni dhiira hojiif kaameraa bantee akka maal ta'uuf kilaasii kiyya agarsiifta jettee mucayyoo tanaan jechuudha. Dhugaadha ijoollee baay'ee argaa jirra. Ijoollee baay'ee argaa jirra. Ijoollee kilaasii madaamotaa keessa deemanii wanna garagaraa argisiisuudhaanii soofaa isii bar nu hundumti kennaa soofaa ajaa'ibaa ka waraabee gadhiise akka ajaa'ibaatiin nama hawwatu qalbii nama hatu kanatu jira mana hunda keessa wallaalleetii miti nafsee teenne gadi qabnee kushiinaa keessattuu jechuu yoo ta'u yeroo viidiyoo xixiqqoomaa waraabu jechuudha dhugaa dubbachuuf kudha ofirra mul'adha maaltu mul'ataa jira maaltu kaameraa kana keessa oolaa jira kan jedhu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya madaamiin tun wanni isii irraa dubbataa maaliif dhiira wajji isan na beeka moo natu isa beekaa maal ta'uudhaaf kaameraa bantee kilaasii kiyya keessaan deemta maaliidhaafin kilaasii ijoollee tiyyaa keessaan deemta kilaasii yoo barbaade kilaasii kee keessa haasa'ii jette loltee dallantee akka malee dallante jechuudha. Poolisa si waama poolisa si beeksisa wanni kun yakka akka ta'e ni beekta itti sagalee tolfutee iyyite sagalee kana dhageeffattanii mara obsaan dhageeffadhaa jechuudha. Bakka kanatti obboleettiin teenya tuni biyyallee nagalchuu diddee na asa qaayyaa jirti jetti. Eenyu badii qaba bakka kana obboleewwan kiyya? Eenyu badii qaba? Obboleettii teenya badii qaba. Maaliif jennaan kilaasii isii keessa seentee kaameraa bantee maal gootii haasofti yoo haasawuu barbaaddes adii yoo haasofti erfoonii godhattee haasa'aatii bilbila lafa koottee kan bilbitoosiitii hojii isii takattaluu dandeessi jechuudha. Yookaan ammoo kaameraa yoo feete akkuma namittiin jette afaa isii irraa dhageessan gara kilaasii ufiititti deebitee kilaasii ufii keessa teettee viidiyoo akka barbaadde haasa'uu dandeessi. Haasa'uu dandeessa jetteen illee kilaasii kee keessa kun kilaasii keeti jetteen dhugaadha hin fedhan waa hedduu jira suuraa hedduu jira kilaasii namittii keessa jechuudha arabdittii keessa waa hedduu keessa jira obboleewwan kiyya piliis uf qusadha nafsee teessa waan hin taaneef aarsaan godhina viidiyoo kana keessa uf ilaala yakka ufuu dalannee rakkoo ufii dalannee akka gadi baanee boohuu kun furmaataa miti. Uf qusadhaa barnoota irraa fudhadhaa mana namaa keessatti meeshaa mana namaa keessa jiru waraabdanii gadi hin baasina soofaa isaanii akka argita irra hin taa'ina irra teettanii kaameraa bantanii waraabina akkuma isin bilbila keessanii irra viidiyoo waraabaa jirtan kaameraan mana san keessa waraabee madaabinaaf keessa jechuudha. Rakkoo mataa kee keessa jiru ani maal rakkoo qabaa jedhii uf ilaali obboleettiitii. Ani maal rakkoo qabaa jedhiitii uf ilaali. Nagalchuullee diddee biroollee deebisuu diddee akkana na asaqaayyaatii jetti. Gochi kuni rakkoon kuni dogongora mataa keetiiti. Dogongora kanaan maal gochuu qabda? Sititti dhufe waan ta'eef jireenya mana namaati madaami dhiifamaa nati dogongore dhiifama jedhiini hojii kee takaattaladhu. Biiroo na deebisa kanaaf jettee biiroo na deebisaa biroon wannuma ta'e badii mataa keenyaatiif illee yoo isaan nu qaaqanii biiroo na deebisaa na akkasaayyaat na akkas taat na akkasa laa ijoolleen teenya yeroo ammaa biiroo keessa sababa kanaan dhumaa jirti. Yoo isin badii isiitiif illee madaamiin dhufteetti dubbatte na asaqaayyaatee biirootti illee na deebisuu diddee maal laalaa obboleewwan kiyya. Erga gaafa kaayyoo gaafa biyyaa baane sanii maaliif biyyaa baanii kaayyoo keen dagatiin. Bara obboleewwan kiyya kaayyoon teessaniif jecha fedhii keessa hundumaayyuu gadi qabadhaa nafsiyaa teessa hundumaayyuu gadi qabadhaa mataa gadi jedhaa yeroo dabarfadhaa biyya namaa keessaa gala. Biiroo deebitee maal gootu? Biiroo ni beetta. Obboleettii tiyya biiroo ni beetta. Biiroo hattuudha. Dallaaltonni hattuudha. Biiroon maasiif godha. Yoo affaramtee teetteef yoo waa ati achirraa dalagatte fiddee sarkaa fuute malee biiroon bu'aa sii fidu takka hin qabu. Ati ka dhuftee biiroo taa'uuf miti. Uf sirreessi dogongora jiru uf ilaali. Uf qabi uf to'adhu. Ani maal dogongoree? Kun badiin kiyyaa jennee uf ilaaluu qabnaa jechuudha. Obboleettii teenya tanaa as baatee biiroottis na deebisuu didde jetti. Obboleettii tiyya
akka nasihaa asiidhaan dhageeffadhu waan hin siidhaamu akka wallaalummaa kiyyarraa jechuudha beekeetii miti obboleettii kiyya gochi jechi amma madaamiin jettu kun hojii kee ta'e taanaani dogongora kan qabu siidha maal gochuu qabda madaamii teeti dhiifama gaafattee teettee dalagachuu qabda dhiifama gochi kun sirriidhaa miti dogongora kooti amma boodaaf natti hin deebi'u dhiifama naaf godhi amma boodaaf kilaasii kiyyaa alatti kilaasii kee keessatti hin haasa'uu jettaan dogongora raawwadhe dogongorri kiyya jettee dhiifama fudhattee gad jettee dalagachuu sirra jiraata biiroon na deebisi biiroo wanti siif godhin biiroo taa'uufii miti ka dhufte obboleettiitii kanaaf hundi keenyaayyuu waan kan irraa barachuu qabna mana madaamiidhaa viidiyoo waraabaa gadi dhiisaa gaafan daa'ima madaamiidhaa viidiyoo waraabaa gadi dhiisaa gaafa isiin argitee gocha yookaan jecha hoyinuun jette alalaallee fiiguu hin qabnu maaliif nuti itti dhufe waan ta'eef waan na dhufneef wanna biyyaa baaneessu sanitti beekuu qabna obboleewwan piliis tana durallee viidiyoo waraabee gadhiisee jira mucayyoota akka daa'ima qabattee waraabdii tokko irra waraabdi tokko irra waraabaa turte jechuudha harkatti qabattee jechuudha inni biraa mucayyoon daa'ima qabattee waraabaa turte suni akka tasaa daa'imni guyyaa kaanii harkaa lafa dhoofte jechuudha daa'imni xiqqishuun harkaa lafa dhooftee maal godha mucayyoo sanii viidiyoo jira gasseentan ilaaluu dandeessanii jechuudha maal godha mucayyoo sanii mana addaati itti qollofanii daa'ima ofii fudhanii gara mana yaalaa deemanii jechuudha daa'imni sun du'arraa waan hin ooleef daa'imni sun du'arraa waan hin ooleef deebi'anii dogongora isii jirtu hundaatti himanii isii nafse isii akkasitti baraaramte mucayyoo sanillee jechuudha viidiyoo jira gasseentan ilaaluu dandeessanii mucayyoo suni viidiyoo dura akkasi qabattee itti wanni godhaa turte sunu dhiifa dogongora guddaadha narraa baradhaa jettee turte jechuudha daa'ima namaa qabattanii viidiyoo waraabdanii asiin bahu narraa baradhaadha ani nafse gaaga'umsa nafsee tiyyarra geesse viidiyoo waraabuu gadhiisuu suni silkeesii harkaa fuudhanii mana addaati itti cufanii osoo daa'imni sun waa taate wanna godhanii kararraa maksan jechuudha nam tokko namni sii gaafatu hin jiru obboleewwan gaafa namni nuti ajjeese gaafa wanna feene taales mootummaa nuuf gaafatu hin qabnu seeraan jiraatte seeraan ala jiraatte takkama jechuudha lammiin keenya waa hundaa argaa jirtan osoo argitan nafsee teessan waan hin taane uffisaatilina irraa baradhaa daa'imman arabaa viidiyoo qabatanii viidiyootti irraa azbaa'u irraa uf qusadha mana madaamii keessa teettanii viidiyoo mana madaamii waraabaa as baasuu irraa uf qusadha yeroo teettanii viidiyoo hojjettanis kilaasii keessan keessa taa'aa hojjedha yookaan waan meeshaa bakka meeshaa isii itti hin mul'annetti girgiddaa bichaa mul'atutti si'iif girgiddaan qofa mul'atutti girgiddaan manaa qofa mul'atutti waraabii akkasitti fayyadame uffata madaamii yeroo baay'ee gadi haasaa jiran jechuudha qabanii kan kijiba hin taane wajjin qabdee viidiyoo waraabaa gadi lakkisaa jirti madaamiin jechuudha gaafa isiin manaa baate uffata isii gajjisinee fistaan isii godhanne caammaa isii godhanne suuraan kaanee viidiyoo ufuraamne gadi uf dhiifna jechuudha zooree miidiyaadha waan ta'eef akkuma ati fayyadamtu isiillee fayyadamtii bara hin dagatte moo gaafan argite fuutee qabdee akkasi qabdee gannu yaafte jechuudha maaliif dursinee yoo uf qusanne hoo uffata madaamii godhachuu maaltu fide caammaa madaamii godhachuu maaltu fide mana madaamii waraabdee gadhiisuu maaltu fide daa'ima madaamii waraabdee gadhiisuu maaltu fide bar kun hojii keetii miti bar uf akka baraadde horaabii gadhiisi yoo uf horaabdee ufii kee horaabdee gadhiiste seeraanis poolisatti illee os fidde wanti si gootu hin jiru maali uf horaabdee gadhiifte mirga ofirraa qabda waan ta'eef sin gaafatu seerrillee daa'ima isii mana isii
بوليس أكجت له في دكوية كارا سيجابتا سيكاتات بيرو ساينت اللي ركو كان هنتيو ديفت أجت أكاون ناتي إن كد قراني ستوان جتشو ما نبرا اللي هو ديمتي هجي ما خان سينجر أوان تيب سيكاتات فرماتا كان أرجت تنجرو أسيس باتو إن دو ركو دبلت تمالي akka wallaalummaa kiyyaatitti mana madaamii amma jirtu kanatti hirkuni dogongora kee ta'uu rakkoo kee ta'uu dogongora ta'uu dhiifama gaafatte isin bira teettoo sodalatte irra sii wayyaadha asii baatee biiroo dhaxxafaana biiroon daraan si qaxanii inkiti si haqanii wanna ati harka qabdullee sarkaa fudhatanii tarii mana lammaffaa seensa akka bilbila hin fayyadamneef akka hafuurkee guutuu si affanamu taasisuu danda'an jechuudha. guyyaa akka guddaa kanaaf jennaan please obboleewwan kee irraa baradhaa irraa hubadhaa viidiyoo madaamiidhaa sagalee madaamiidhaa dhumarra sinikaa hin dhageeffata hundi keessaniyyuu jechuudha mee dhageeffadha madaamii tanarraallee kanaaf jenna obboleewwan kiyya please yeroo hunda badii madaamii qofa lallabuu hin taatu badii kennallee hubachuu qabna ilaaluu qabna uf ilaaluu qabna dogongorri koo maali jenne uf ilaaluu qabna dogongora qabna kanaaf obboleetti tiyyaa dogongora kana hundumaayyuu rabbiin namarraa baratu saa taasisu fuuldura nama sirraa saa taasisu biirootti illee deebitee jijjiiranii manallee jijjiirattee yoo jette ati kanarraa ofii sirreessitu yoo ta'e ofii gocha kanarraa ofii sirreessitu yoo ta'e kun dogongora ta'uu hin hubattu yoo ta'e homaa hundi si jijjiiramu takka illee hin jiru jechuudha akka kootitti kanaaf obboleetti tiyyaa kanaaf obboleewwan kiyyaa isii qofa osoo hin taane wanni kun nu hundaaf namoota anaaf silleedha barnoota ta'ee yaada kanaaf obboleewwan kiyyaa yoo jecha kiyyatti keessatti haasaa kiyya keessatti dogongoree jiraadhee ijaaf qalbiirraa na hambisaadha viidiyoo kana yeroo daawwattan laayikii gochuun dagatina laayik sheerri gochuun dagatina yaada keessa hunda koomentii jalannaa kaayaadha inshaallah haga viidiyoo biraatti walitti deemtu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. هذا بيت مال انت؟ هذا البيت مال انت ولا مالي انا؟ مين يقول لك انا بيت؟ احمد خبرني يوم انا في دبي انت فاتحه الكاميرا. زين بتتكلمين؟ احمد يعني. يوم انا في دبي قبل ولا سكت ما قلت لي شيء، الحين ثاني مره تتكلمين فوق بالتليفون. متى يعني؟ مريم خبرتني. اليوم؟ ايوه ولا تقولي ما تكلمت بالتليفون اليوم. اكيد يعني مريم من تليفون انا ايدك شفتي؟ اقول لك سمعت صوتك تتكلمين فوق تتكلمين ويا حالك؟ سمعت صوتك تتكلمين صوتك تليفون. لا انت ما فتحتي كاميرا يوم احمد موجود فوق في الغرفه وكنت تتكلمين؟ فتحتي ولا لا؟ متى يعني؟ يوم انا رحت دبي اسبوع انت ما فتحتي الكاميرا وكنت تتكلمين وقلت له لا تخبر ماما؟ خبرني ترى. انا قالت يا احمد لا تكبر ماما. هيك انت ما فتحتي كاميرا في غرفته؟ لا لا لحظه يوم انا رحت دبي لحظه انا يوم سبت دبي الشهر اللي طاف تفكر ولا انا؟ شو ما تفكرين؟ لا تكلمتي وفتحتي كاميرا، اسمعي انت مش مسموح لك تفتحين كاميرا داخل بيتي، لا يملش الشرطه ويحطونك في السجن، هذا بيت مال انا، مش مسموح تسوين تصوير وتحطين تكلمين اصدقاء الرجال من برا. زين؟ خليه اشوف تليفونك فوق، بمسكها بكسرها في الارض، لان انت تفتحين كاميرا وتخلي الرجال برا يشوف البيت مال انا. زين؟ واحمد خبرني وقال لي ماما هاي تفتح الكاميرا وتخلي الناس تكلم رجال كانت. تبي تكلمين في غرفتش، بيتي انا ما حد يشوفه، لا ابلغ عليش الشرطه، لانه هذا يعتبرون يحطوه في السجن، انت تقعد تفتحين كاميرا داخل بيتي انا، وانت مش مسموح لش، هذا بيت مال مدام مش بيتش انت تبي تكلمين في غرفتش انت، مش في داخل غرفتي انا، تفتحين داخل غرفه بناتي، غرفه اولادي، غرفتي انا، ببلغ عليش الشرطه، وانت تعرفين هذا غلط. زين؟ واحمد خبرني قال لي هاي تفتح كاميرا وانا خبرتش الحين، وهي ثاني مره مريم تقول في صوت فوق، فتحتي كاميرا ثاني مره ببيتي، لا بلغ عليش الشرطه واكسر التليفون. زين؟ ابلغ عليش الشرطه لو فتحتي تليفون فوق. انا خبرتش قبل التليفون داخل بيتي لا. هني هذه غرفتش انت. برا لا مش مسموح لك، ليش الرجال يشوف غرفنا فوق؟ يعرفني؟ اعرفه؟
اقول لها تفتح